waan sadiif jedhani inni jalqabaa Qaayil obboleessa isaa maal godhenne jibbee kanaafuu jibbii Waaqayyoon bakka hin bu'u jibbii hojii hafuuraa bakka hin bu'u jibbii mootummaa Waaqayyoo keessatti hin hojjetu namni jibbu first godhe keessaa isa jalqabaa sirrii miti fudhatama hin qabu Waaqayyoon durattis beekamtii hin qabu kan jenne jibba kufurni dabalatti inni lammaffaan gara jabinaan obboleessa isaa maal gochuun ajjeesuudhaan sadaffaan erga ajjeesaniiti immoo dhoksuun sirrii akka hin taane wantoonni kun sadan amma gagurra keessatti dhaggeeffadha wantoonni kun sadan jibbuun gara jabinaan ajjeesuu fi deebi'anii dhoksuun fudhatama akka jira Waaqayyo duratti fudhatama hin arganne kanaaf har'as fudhatama hin qabu isa lammaffaa galgala kana muka waliin ilaallu warra Waaqayyo balaaleffate macaafa qulqulluu keessaa nama lammaffaa waa'ee balaabiinan isinii kaasa seenaa macaafa qulqulluu keessatti Bala'aam nama hojii Waaqayyo keessatti gaarii hojjete jedhamee beekamu otoo hin taane nama yeroo hundumaa daandii jal'inaa jedhamee waamamu keessaati isa tokko. Kutaa nama dubbise kunis inni Phexros barreessee waa'ee daandii yookiin karaa isiidha. Bala'aam fa'aa kan balaaleffatan. Wanti Bala'aam ittiin beekamu inni guddaan barsiisa. Wanti Bala'aam ittiin beekamu macaafa qulqulluu keessaa barsiisaan beekama. Barsiisii gosa lamatu jira. Barsiisa sirriidhaa fi barsiisa sirrii hin taanetu jira. Barsiisi sirrii fayyisa. Lubbuu oolcha. Barsiisi dogoggoraa hin ajjeesa. Karaa irraa sanaan godha hin kaachisa. Namni barsiisa isa dhugaa baratu, barsiisa isa dhugaa barsiisa sirrii baratu, jireenya isaa maal ta'a? Hin fayya, naara, abdiin isaa gara booddee jireenya ta'a. Namni barsiisa isa hamaa irraa, isa hamaa gaafa hin jedhu seexana irraa kan sooratu hin bada. Jireenya isaa hin bada, egereen isaas hin burjaaja. Waaqayyo kana jala namaa baasu. Barsiisa Bala'aam keessa maaltu jira isa jedhu dubbiin sagalee Waaqayyoon mul'ata boqonnaa lama gaafa dubbistanii boqonnaan lama waa'ee isa kanaatii fi dubbii dubbatu tokko jira. Waldaa tokkoonitu sagalee Waaqayyoo waa'ee barsiisa Bala'aamitti qabamuu isheetii fi barsiisa Bala'aamitti qabamuu isheetii fi hin balaaleffata. Walumaa gala gaggabaabsee isinii kaasaa barsiisa Bala'aamitti warri qabamanii jiraatanii namoota maal hawwan yookiin barbaadanidha isa jedhuun sagalee Waaqayyoo keessaa baasee gaafa dubbatu jireenya gadhiisiitti jiraachuu kan barsiise eenyudha? Bala'aamidha jedha. Kana jechuun inni Bala'aam barsiisa isaa keessatti jireenya gadhiisii sabboota nama gadhiisiitti jiraachuun akka fedha Waaqayyoo otoo hin taane akka fedha isaatiitti akka garaa isaa jechuutti jiraachuu sabboota kan godhe kan barsiisa akkasii kan gochi namni jalqabaa Bala'aamidha jechuudha. Karaa kanarraa barsiisi Bala'aam gaaga'ama fi barsiisi Bala'aam kufaatii waldaa kiristaanaatii fi haala kan mijeessu. Kuni hafuura waldaa kiristaanaa kun isa yaadachiisu. Hafuura waldaa kiristaanaa hiikuun yookiin immoo mancaatii hafuura waldaa kiristaanaa keessatti kan fidu barsiisa Bala'aamidha jechuudha. Jireenya gadhiisi. Jireenya maalii jedhe? Walgaatii jireenya maalii jedhe? Jireenya gadhiisi. Maal jechuudha karaarraa akkasitti jedha mata dureen barsiisa taate. Wanti hundumtuu dhorka hin qabu kan jedhu barsiisa Bala'aamidha. Waaqayyo garuu gaafa nama uumeyyuu waan dhorke qaba. Waan jedhes qaba. Waan nyaataa jedhe qaba. Waan irraa hin nyaatina jedhes qaba. Bala'aam barsiisa isaa keessatti garuu maal barsiisa yoo isin jedhani dhorki hin jiru jedhe. Dhorki
waan hundumtuu banameera. Amma tu lalla bettaniiti lallaba balaan keessa banameeraan waa jiru. Amma tu fakkatutti jettani balaani banameeraan waa baafata malee horkii. Waaqayyo waan inni namaa kennu qajeelfama qaba. Das orientation qaba akka itti fayyadaman. Kanaafuu barsiisa balaan keessa maaltu jira beektuun jireenya wal makaatu jira jechuudha. Jireenya wal makaa. Jireenya asii jiraachuu asis jiraachuu. Kileemii lamaan keessaa hojjechuu inni jedhu filosoofii barsiisa balaamee isaa yaadachiisu. Yoo sinamee baate inni baduu waan barsiisa balaamee keessa jiru inni sunis hin ta'a inni kunis hin ta'a inni waaqayyo jaallates hin ta'a inni waaqayyo jaallatus hin ta'a marti godhii jedha barsiisa balaamee rakkoo qabu marti walitti dabalii jiraatu sagalas jiraatu sagalas jiraatu inni kunis rakkoo qabu inni kunoo rakkoo qabu walitti dabalii jiraatu jedha waaqayyo keenya garuu waaqayyo sicha waan hundumaa walitti dabalanii wajjin jiraatu waaqayyo walitti dabalanii jiraachuu hin beeku waaqayyo waan nama wajjin waan qaa wajjin waan fuula isaa duratti fudhatama hin qabne wajjin walitti dabalamee jiraatu hin jiraachisu waaqayyo qulqulluu mina wajjin waaqayyoodha qulqulluudha gadi qabaati namaa walii gadi waaqayyoodha qulqulluudha waaqayyo qulqulluu waan ta'e hojii isaas maalidha qulqulluudha jechuudha marti gochuu jechuudha walitti dabaluu jechuudha gamanaa walitti dhufuudha yookiin immoo jireenya akka feete ni jedhama ilaalee maatii waaqayyo ijoollee waaqayyo akkitti waaqayyo jireenya namaa dura hoogganu bareedaadha nama jireenya isaa waaqayyotti kennate akka gaariitti nama hoogganamu hoogganaa sirriidha waaqayyo hoogganaa karaa irraa qabu waaqayyo amiin jedha waaqayyo hoogganaa karaa beeku qaba hoogganaa karaa namatti agarsiisu qaba hoogganaa karaa jireenyaa qaba hoogganaa bara dhalootaa keenya hamma xumura jireenya keenyaatti beeku isa sirriidhamee nama jajjabeessaatti waaqayyoo jedhame nagaa hundagalee keessatti waaqayyoo jedha hoogganaa sirriidha akkitti waaqayyo jireenya keenya hoogganu mee organaayizii yookiin immoo kan bulchaa jedhanii jechuudha. Bal'aanni sabni Israa'el yoo biyya Gibxiitii ba'ee Kanaanitti imalaa jiru maalitti jedhu waaqayyo Israa'eliin waa'ee nyaataa, waa'ee uffataa, waa'ee waaqeffannaa qajeelfama kennuudhaaf. Inni garuu karaa irra dhaabatee Israa'eliin maalitti jedhu rakkoo hin qabu yoo karaa irra utuu deemaa jirtanii jireenya akka barbaadan jiraattan iddaaleen maata jedhee barsiisa. Agaayee Kanaanii deemaa jirtanii biyyaatti bal'aa maal rakkoo qabatee jireenya garaa keessan barbaadu tokko yoo jiraatan iddaaleen maata rakkoon hin jiru jedhani. Garuu waan bal'aa jedhee barsiisaa jiru kan keessa immoo rakkoon jiru. Adagaa jirtu waan karaa nama dhaabatu jiran isaa hin fakkeessus. Waan bal'aan barsiisaa jiru keessa maal jedhu beeku waan karaa nama dhaabatu hin daa'u waan kanaan nama gashu kun taane waan lafa walaatti nama mul'isu waan lafa walaa keessa nama mul'isu akka nama sammuu joonjee barsiisa akkasii barsiisaa jireenya akka feete jiraadhaa jedheetu Israa'eliin gorsa gaarii kana maal godhaa jedhama gorsaa akka isaatti gorsa gaarii gorsa bareedaa gorsaa dudduubii barsiisa bal'aan kun ga'u itti naqama. Inni lammaffaan barsiisa bal'aan keessa wanti jiru waaqeffannaa daangaa hin qabne iyyama. Waaqeffannaa daangaa hin qabne yookiin waaqayyoon waaqeffachuun hin danda'ama. Waaqayyoon birattis waaqayyoo waan biraa waaqessuun hin danda'ama ergaa jalqaba. Biyyi inni keessa dhaabatee gosa kana kennaa jiru biyya warra Mo'aabii, biyya warra Oomaati, biyya warra waaqayyoon hin jaallanne, biyya warra Ishmaa'eel fa'i, biyya warra Esaawaa wajjin walii galanii, biyya sanarratti waaqoliin torbamuun kan biraan mooreeffaan waaqoliin kan biroo ani jiranii. Kana jechuun Gibxii kan si baase waaqa Abrahaamii. Yoo dabarsee kan Kanaanitti si kennu immoo isa biyya kanaatti jechuu barbaada. Lakki inni manaa baasuu hin danda'u. Ameen jedhaa. Waaqayyo inni manaa nama baasuu hin danda'u.
Yesus juga dikabat jadi saat ini mana nama bahasa ya ne? Waaqayyo mana ada. Ammana uffannee ammana moo baruu sidandaa hin beeku waaqayyo kaalkuleeshinii jireenya namaa qaba. Herreegi jireenya keenyaa keessa jira. Jabeessaa dubataadha harka waaqayyoo keessa jira. As butus kan danda'u achi butus kan danda'u waaqayyo. Jalqabsiisuu kan danda'u eenyudha waaqayyo. Xumursiisuu kan danda'u eenyudha waaqayyo. Kanaafuu barsiisa bal'aa keessa wanti jiru waaqolii ogummaa wajjin walitti dabalamanii jiraachuun hin eeggatu. Sadaffaa waan bal'aan barsiisu keessa yoo ejjanii rakkoo hin qabu akkuma waan tokkotti fudhatamu. Kana hin eeggatu jireenya gadhiisii keessatti jira waan ta'eef. Garuu waaqayyo yeroo sabni Israa'el karaa deemaa jiru waan akkasii keessatti akka sabni hin hirmaanne namoonni waan akkasii keessatti qooda fudhatan balaan akka isaan qabaa ture. Addumatti immoo namoonni eegoodhaan wal waraanaa akka isaan turaniif sagalee waaqayyoo itti dubbata. Addatti garuu waa'een Bala'aam Israa'eliin barsiisa dogoggoraa barsiisuu, barsiisa karaa irraa kaachuu barsiisuu, barsiisa wal makaa barsiisuu ajandaa biraa of keessaa qabamee dhaggeeffadhaa isa kana isinitti himuu barbaadu. Ajandaan isaa inni guddaan sagan innis sabni Israa'el gaafa Gibxii ba'u waaqayyo waan ittiin jedhee baay'ee qaba. Keessumaaf immoo yeroo Gosheen keessa jiraataa turan Israa'eliin seera uumamaa 49 dadhabanii gaafa dubbistani tokkoon gosa Israa'el 12 eebbifamaniiru. Itire eebbifamaniiru. Saaboree eebbifameera, Zebuloon eebbifameera, Gaadii eebbifameera, Yiftaan eebbifameera. Hundumti isaanii maal ta'aniiru? Eebbifamaniiru. Eebba garaagaraa jechuun isa kaaniin dugdi kee akka dugda harree ta'uu baabaa du'e. Inni tokko immoo gatiitti gadhamatti gadi qabii maal ta'e humnaan bulii. Isa tokko immoo abbaa humnaa ta'eeti humna cabsi jiraadhu. Jedha seera uumamaa uffanni sagantaa gaafa ilaaltan. Addatti immoo Yoosefiin himamaa jira eebba ol waaqarraa ta'e callabboo garaa dhabaa jala ciisuuti. Akkuma kanallee eebba harma mirkisuuf gadameessa dhala godhatu maal godheera jedha. Addatti namni Yaaqoob eebbise keessa inni guddaan tokko Yihudaa eebbise. Afurtamii sagal lakkoofsa kudhan maal jedha? Siiqqeen eenyurra darbu jedha? Siiqqeen Yihudaarra darbu jedha. Siiqqeen inni jedhu kun ulee mootummaati. Mee dhaggeeffadhaa. Kanaafuu Israa'el karaa deemaa jiru kun Israa'el kanaanitti galuudhaaf karaa jalqabee imala lafa olaanaa jiru kun waan inni baatee deemaa jiru paakeejii waan inni fudhatee deemaa jiru waan tokko ittiiniti. Waa'ee biyya dhaaluu haasaa malee isaa biyyatu. Waa'ee baay'inaa haasaa malee isaa namatu. Israa'eliin dugda duba kan jiru waa'ee baay'inaati. Waa'ee araaraati. Waa'ee jireenyaati. Waa'ee jireenya isa kennu isa mul'achuudhaaf jedhutu dugda duba jira. Seexanni garuu isa kana beeka. Seexanni uleen fayyinaa, abdiin fayyinaa qomoo kana keessa akka achi ba'uudhaaf jedhu waan beekuuf. Eegala dhaggeeffadhaa turre. Uleen fayyinaa Israa'el keessa achi ba'uudhaaf waan jedhuuf eenyu kaana isinitti fakkaate qaama gurguddaa lama kaabate. Qaama lama kaabate. Qaamni biyya qabaa Amaaleeqii kaabate. Qaama lammaffaa Mo'aabii kaabate. Seera ba'uu boqonnaa 17 bitanii gaafa ilaaltani maal jedha seera ba'uu boqonnaa 17 warri Amaaleeqii Israa'elitti karaa maal godhan jira? Karaa itti cufanii jedha. Karaa itti cufanii. Diina jalqabaati. Diina Israa'el yeroo karaa deemaa ture isa jalqabaati. Maaliif warri Amaaleeqonni Israa'elitti karaa cufa yoo isin jettanii sustainabilitiin saba kana keessa jiru. Jireenyi itti fufiinsaa waaqayyoo saba kanaa wajjin hin qabu akka fiixaan hin baane. Sanyiin fayyinaa saba kana keessaa hin ba'a jedhamee waaqayyoo dubbate akka hin baane. Karaa itti cufu, daandii itti cufu, karaa dhaabuu, deemsa isaanii ariifataa tirataa gochuun kan warra Amaaleeqii ta'u. Waaqayyo gaariidha. Amaaleeqii waaqayyo akkaataa inni itti barbaachise harka Museerra humna kaa'e. Harkeen irra jiraaya. Harka Museerra humna walitti kaa'e waaqayyo. Gaafa harki Musee ta'u Israa'el maal ta'u jedhe sagalee waaqayyo dhimmoo uturanii jedhe. Gaafa harki Musee gaddeeyyoo dhimmoo uturanii jedhe. Mo'ichi karaa Musee argame Israa'eliin
karaan Amaaleeqiin deemaa jiran kun hin dhaabbanne itti fufanii deeman. Akkas jedha sagalee Waaqayyo gaafa biyya keessanitti galtan jedha seera keessanii keessatti gaafa biyya keessanitti dhaqanii galtan sanyii Amaaleeqii lafarraatti maal godhaa jedha duguuga balleessaa jiran. Israa'el gaafa biyya kanaanitti galtu garuu jara kan lafarraatti duguugdee maal gochuu hin dandeenye hin balleessine diina isa akka ilkaan dhukkubbii qoonqoo namaa yookiin afaan namaa keessaa nama dhukkubuu itti ta'an. Seenaa warra Amaaleeqiin nu biratti garuu Waaqayyo maal godhe beektu Asteeriin kaasee lafarraatti maal godhe hiixaan baase hin duguuge Waaqayyo. Amiin jira. Mina wajjin akkas jedhanii Waaqayyo jira. Karoora isaatiin jira. Gara jabeesseedha. Amma sana deebi'an Waaqayyo jedhame akeeka isaatiin jira. Gara jabeesseedha. Akka namni Waaqayyo saba kana wajjin jiru karaa dhaabatu Waaqayyo hin barbaadu. Harrayyoon tokko sitti maa yaadni Waaqayyo si wajjin jiru sababii namaati, sababii yaadaati, sababii barootaati karaa hin dhaabatu. Warra seetan amiin jira. Ni nama sibiilaatti ergaa kana nima sababii namaatiif jedhanii, sababii yaadaatiif jedhanii, sababii namaatiif jedhanii, sababii yaadaatiif jedhanii, sababii qabeenyaatiif jedhanii yaadni Waaqayyo si wajjin qabu jedhanii karaa hin dhaabatu jedhanii. Haleluuyaa. Nama dhabdaa jira Waaqayyo. Hiran dhabdaa jira Waaqayyo. Humna dhabdaa jira Waaqayyo. Qabeenya dhabdaa jira Waaqayyo. Hin dhabdolla Waaqayyo jira. Hin dhabdamaati jira Waaqayyo. Gamaa nama dhabdaa Waaqayyo jira jedhe. Gaamasii nama dhabdaa jira Waaqayyo jira. Harka keessa mirga keessa goote badhaati waa'ee koo jedhame Waaqayyo jira jedha. Tinagam sagalee keessa jabe amma iyyuu nama sagalee guddaadha. Waa'ee koo jedhame Waaqayyo jira jedha dubata. Waaqayyo jira waa'ee keessa. Dhaabatu yaadni Waaqayyo si wajjin qabu hin dhaabatu. Karoorri Waaqayyo si keessatti jalqabe hin dhaabatu. Sagantaa Waaqayyo si keessatti eegale hin dhaabatu. Murtoo Waaqayyo jireenya kee keessatti murteesse hin dhaabatu. Itti fufu maleessa. Seetanni illee kan ishee waan meeqa kolaasaa jirtu kan ishee waan meeqa ajjeesaa jirtu yaada Waaqayyo baay'isee warri keessumaatii qoramtan lolamtan dhiibbaan jireenya keessanirra jiru yookiin fayyaa keessanirra yookiin dhiiga keessanirra yookiin lafee keessanirra yookiin maatii keessanirra yookiin abbaa manaa yookiin haadha manaa yookiin ijoolleerra rakkoon kan jiru seetanni dhimma haadha manaa abbaa manaa ijoollee dhiiga lafee keenyaa godhateetu hin taane karoora Waaqayyo sirratti qabu jibbeetti hin ta'u garuu hin ta'u garuu jedha. Waamee kabbada malee yaadu Waaqayyo galma hin gahu. Kan dhaabateetu karaa dhaabataman itti huba yaadu Waaqayyo. Ilaa kan jedhe maatii Waaqayyo itti huba yaadu Waaqayyo. Abbootti baddaa dargaggeessa yaadu Waaqayyo ilaalee itti huba yaadu baddaa kan. Dubbata maleessa yaadu Waaqayyo ilaa itti huba ilaa. Ilaa waan sitti ma yaadu Waaqayyo Amaaleeqiin bira ga'e hin dhaabatu. Yaadu Waaqayyo karaa ga'e hin dhaabatu. Lafa onaa ga'e hin dhaabatu. Safara tokko ga'e hin dhaabatu. Yaadni Waaqayyo wajjin qabu hin fulla dhagaan jira Waaqayyo irraa. Hin fulla yaadni Waaqayyo si wajjin qabu si jira jira haadha koo. Hin fulla nama si biraan jirti bu'aati yaadni Waaqayyo sirraa qabu jedhani mee. Itti miti hin fulla jedhani. Hin fulla gara fuulduraatti itti hubaataa jedhani. Waan meeqa seetanni murteessu hin fulla karoora Waaqayyo. Seetanni waan meeqa godhee saba kana karaadhaan barbaade garuu Waaqayyo yaada isaatti tambaafate. Lama karaa ittiin seetanni saba kana karaadhaan guddaa foote Amaaleeqiin malee Mo'aabiin foota. Eewwi jedhee Mo'aabiin foota. Mo'aab jechuun warra Ishmaa'eelii. Qomoo isaanii warra Ishmaa'eelii. Warra Ishmaa'eel kun fagoodha hin jiru. Manuma kee haa dhalatan yookiin immoo mana keessaa illee isa diinate. Firaa isa akka diinaa. Isa mana keessaatti bahee diinaati alagaa ta'e. Isa manuma keessatti qancare beektu isa ta'e. Anama bakkee isin soraata. Nana geeffar biraa tokko. Oo hidhaate waan jedhu. Ani seetana isin soraata. Yesuusis seetana soraadhaa hin jedhu. Nyaatuma sayyuu maal ta'e jedhee. Waamee jedhee bile. Ani waan isin soraadhu yoo jiraate. Zaman keessa
Sabana keessaatiin haadha koo jedhaa biqilbeetu. Bureessa koo jedhaa isa biqilbeetu. Fira koo aantii koo wajjimee. Brother jedhaa isa biqilbeetu. Hai brother jedhaa isa biqilbeetu ni nama keessaa biqilu. Isin hin kenne Yesuus. Keessan balee Yesuus koo jedhaani. Sabana keessaa biqilutti nan kenne jedhaani. Wa'abonni adeemaa yeroo Israa'el jettu karoora kana qabatanii dhufan. Jarri kuni nan dhiqifata qabu nagara naasaa jedhamu. Jarri kuni jara jagoodha. Jarri kuni jara abbaan isaanii Abrahaam, Siyaaq, Yaaqoob. Jarri kuni lakkoofsi isaanii maaliidha? Baay'ee. Jarri kuni dinqii gurguddaa Waaqayyo jireenya isaanii keessatti hojjete iddoo kana maal ta'aniiru ga'aniiru. Jara kana yoo akkuma jennee ilaalle boriin keenya gaarii hin ta'u kottaa jalatti kana maal goona jedhameetu na barraa jedhame. Maal goona na barraa jedhame. Abaaruudhaaf immoo biyya sana keessatti nama itti fayyadaman tokko dhaqanii barbaadatanii immoo balaan nama jedhu kana gaafa bidee dhufani balaaniin abboota qabeenyaatii fi warra aangoo qaban biyya sanaatu walii galee balaamiin bidee. Maayinni balaan keessa wanti jiru yoo isin jettanii faayidaadhaaf jedhee nama gurguruutu jireenya balaan keessa jira. Akkee deemini addisuu wayimaa namni bu'aa bareedi namni maalii namni bu'aa baree amma maalii jedha amma bineensaa jedha bini yoo agartee balaamiin dhaqanii horiidhaan bitaniitu saba kakuu waata gaggara qabu waan itti dhaga'amaa jira nama. Saba hakuun irra jiru kana maallu godhee deemu. Nu abaarii yoo itti huban rakkootu jiraate jedhan. Yoo itti huban karaa isaanii yoo itti huban rakkoo qaba waan ta'eef kana caalaa adeemuu hin qaban, kana caalaa baay'achuu hin qaban, kana caalaa imala itti fufuu hin qaban. No more jedhan. No more itti fufuu hin qaban. Waaqayyo garuu sagantaan akkeeneen fagoodha karaan kee, fagoodha imalli kee, fagoodha biyyi kee, fagoodha sin deemsisa jedhe Waaqayyo. Fagoodha anatu si deemsise, anatu manaa si baase, anatu galmaan si gaa, anatu yaada sirraa qaba bayi biyya rakkinaa biyya garbummaa keessa maal ta'e bayi kan itti jiraa yeroo jedhan Waaqayyoon agartanii tun seexanni immoo yaada Waaqayyoo kana kan kutu balaaniin fiddee iddoo kana geessee teetu abaaraa jedheetu iddoo kana ga'e. Egaa si'a lama sadii horiidhaan bitame faayidaadhaan gooyyomee balaa warra kakuu Waaqayyoo irra jiru maal gochuu dhufeera amma abaaruu dhufeera hin taalaati. Mee warra darbii kana akka keessatti argatu warqee badhaatu kun jedhame sagalee guddaadha. Hin ta'uudha. Tajaajila Yesuus Kiristoos. Nah, abaare dhanii tu teessuma wayii dhaabanii sirna dhaabbateetu abaara. Laalee maalii sadarkaa dheeraa. Tu yaa baay'ee Waaqayyo maal si yaaboo baay'ee lafa guutu sanyiin kee maal ta'u lafa qaban baay'ee nama horii baay'ee inni eebbisaa jira. Anjira jedhanii gaafatti gurra qabanii dhaggeeffatanii abaaraa jira. Maal godhaa jedhanii eebbisaa jedhanii agartanii maal namichi kun nagaan qabu jedhaniitu waa rakkoon kun rakkoo iddootti fakkaata jedhanii iddootti geeddaran. Abaaree amma immoo jedhanii sabicha ilaalee deetu ammas maal jedhe beektu inni maal kun ijoollee saba akka baay'atu sababbii qabu sabii qabuu qabu akkasii maal ta'e horii nama horiin lafaa namaan maal si yaadu Waaqayyo yaa baay'adhaa jedheetu inni eebbisa ammas gaaffiitti gadhan sadaffaa akkuma kana godhan inni maal godheedha inni eebbisee jalqabe gaa jedha seera lakkoofsa 22 afur kan balatan hin jalqabe gaa bala'aam jedha dubbii nama ogummaa guute dubbii Waaqayyoo isa gadi fagoo maal gochuu dhabe baanaami jalqabe gaa utuma jedhu bala'aam waan tokko argate
Lakkaasii dhalli kan inni saba kana keessan karaa warra Mo'aabii Israa'elitti duulu dhimmi guddaan isa kana. Inni maa inni waa'ee Masiihiiti, waa'ee Fayyisaati. Gaafa Waaqayyo itti mul'isu amma wakkeeni bala. Hallelujah. Ane abaari jettee saba kana lafarraa akka isaan goganii badanii abaari naan jettee lakki ani waa'ee saba kana natti argamaa jira. Ani waa'ee saba kana fagootti waa argaa jira. Saba kana keessa waatu ba'aa jira. Saba kana keessa burjiin argaa jira. Burjiin argaa jira. Waatu saba kana keessa ba'uu qabane maayila dhiyoo miti. Fagoorra waas dhufuudhaan jira. Fagoorra waatu ba'uudhaan jira. Waan argaa jira. Amma miti malee fagoorra dhiyoo miti malee fagoorra waa ta'uu jira saba kana keessa. Kan saba kana bulchu, kan saba kana hoogganu urjii argaa. Mee mul'aasaan urjichi jedhame. Yesuusiin eenaata. Sanyii Yesuusiin baattuun baattu. Sanyii Yesuusiin baattu ajjeefamtu. Sanyii Yesuusiin baattu duguugamtu yee. Waaqsitti obboleessa koo duguugamuu yoo sirratti labsame duguugamtu jedhaayira. Nama si bira qabaate yoo sirratti labsame iyyuu jedhaa. Hin baddu lafarraa jedhaani. Gartanii? Dhimmi seexanaa inni guddaan, ajandaan seexanaa inni guddaan isa bulchu, isa fayyisu, isa oolchu, isa hiiku, isa jabeessee dhaabu Yesuus Kiristoos sanyii kana keessa akka hin biqilleef karaa dhaabuudha. Waaqayyo garuu cabsee dhabbe. Xumuraa nama akka kanaa hin ta'inaa jedhee kan Waaqayyo balaaleffatu sadaffaanii ilmaan Qoreeti. Ilmaan Qoree jechuun warra faarfannaadhaaf Waaqayyo addaan isaan baasise. Warra Waaqayyo faarfannaaf addaan isaan baasise. Warra Waaqayyo faarfannaaf addaan isaan baase. Isaan garuu faarfannaa isaanii dhiisanii iddoo faarfannaadhaaf Waaqayyo isaaniif kenne lafa kaa'anii iddoo bulchiinsaa qabachuu hin qaban. Waan tokko isin barbaadamaa fi Waaqayyo mina dhaqee fudhata. Nuti iddoo baay'eetti bareeda. Nama isin biraatiin ati jedhaan iddoo baay'eetti bareeda jedhaan. Daboo gaafa iddoo keenya malee dhaqnu burraa bakkisa. Ilmaan Qoree ilmaan maaliiti? Warra faarfannaa Waaqayyo asaa hin isaan godhe. Mi'a faarfannaa warra saran yoo faarfatanii faarfannaa isaa miidhaga isaanii. Gaaf tokko garuu dubbisa gara Waaqayyo gaafa dhaqanii seera lakkoofsa kudha jaha dubbisanii Museen waan saba kana maal gochuu qabu dha. Geggeessuu hin qabu dus maal goona? Geggeessinaa jedha. Geggeessinaa jedha. Geggeessinaa. Museen irratti ta'a. Maali? Waaqayyo Musee malee nama qabu. Waaqayyo Musee malee nama hin qabu. Waaqayyo Musee malee namatti hojjetu hin qabu. Ganamas Musee galgala Musee yeroo hundumaa Musee malee waa dhageenya. Amma sagalee nama kan biraa dhaga'uu barbaanna jedhanii gaaffii mirgaa gaafatan. Gaaffichi gaaffii mirgaa garuu Waaqayyo namni geggeessi jedhee Gibxi keessaa isa waame eewudha. Musee dubbii sagalee Waaqayyo irratti gaafa dhaqanii seenaa ijaaranii qorii gaafa ilaaltanii maal jedhe beektuun lamatu baqaqee isaanii maal godheedha liqimsee seenaan isaanii achi baqachuu hin dandeenye. Kanaafuu maatii Waaqayyo waan tokko isinitti hima. Warri Waaqayyo bara sana ceebba'u amala isaanii ceebba'u hojii isaanii ceebba'u akka Qaayeen hin ta'inaa jedhee ceebba'u akka Bala'aamiin hin ta'inaa jedhee ceebba'u akka ilmaan Qoree hin ta'inaa jedhee ceebba'u tokko akka jireenya keenya isaan irraatiin qajeelfamuuf Waaqayyo barbaada. Ijoolleen Qoree namarratti ka'uudhaan beekamu kana keessaa Waaqayyo waaqessu. Yaa saba koo waan si gorfadhaan dhaggeeffatu qaba. Waan irratti ka'uu keessaa Waaqayyo qaba. Waan irratti gungumuu keessaa Waaqayyo qaba. Gorfatu xinnaa kee. Gorfatu dadhabaa kee. Nama mulu kee guyyuudhaa yoo qabaate gorfatu. Nama daandii irraa kaate yoo qabaatte waraanatti dabarsitee gorfatu gos dabarsitee hin kennin irratti hin duurin. Utubaan tokko dhagaa ittiin ijaaran hin darbatin dhagaa ittiin awwaalan hin kennin. Ayyaana isaa nama baay'eetu. Sadaqee hin fayyadu.
kadhannaa Waaqayyoo.